isatti amanuudhaan immoo jireenyi bara baraa akka inni jiru yaadni ijoon wangeela Yohaannis qabatee jiru. Yohaannis yeroo baay'ee akkaataa addaatiin waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ibse keessaa isa beekamaadha. Wangeelota arfan jiran keessaa wangeela addaa jedhamee waamama wangeelli Yohaannis. Innis waa'ee Yesuus Kiristoos gadi fageenyaan ibsuudhaatti wangeela addaa jedhameeti kan inni beekamu. Yesuus Kiristoos eenyu akka inni ta'e ishee baay'ee irra deddeebiidhaan eenyummaa Yesuus Kiristoos kan mul'ise Yohaannis. Yohaannis bartuu gooftaan hin jaalata jedhamee yaadamu keessaa isa tokko ture. Baroota 12 waamaman keessaa Yohaannis bartuu Yesuus Kiristoos hin jaalata, bartuu Yesuus hin jaalatamu jedhameeti kan beekamu. Amma kan ergan dubbadhe booddee gara ergaa guyyaa har'aa waliin dhageenyutti nan darba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa kaasnee dubbisnee kutaa kana keessatti mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha immoo kan eegu kan kunuunsu abbaa kooti. Isin immoo damoota isaati jedhee kutaa kana keessatti kaasa. As keessatti waan sadi wal faana in argina. Waan sadi wal faana argina. Wanti sadan as keessatti nuti arginu tokkoffaa abbaa wayinichaa kan ta'e Waaqayyoon argina. Abbaa wayinichaa kan ta'e Waaqayyoon argina iddoo kanatti. Lakkoofsa 1 mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Mukichi wayinii inni dhugaan kan biraa yoo ta'u abbaan wayinii kana eegan wayinii kana itti gaafatamummaa wayinii kana kan fudhatee eegu kan kunuunsu Waaqayyo akka inni ta'e dubbata kutaa kana keessatti. Waaqayyo abbaa wayinii kana kan dhaabu wayinii kana kan eegu kan kunuunsu. Inni kan biraan kan argannu jirma wayinichaa arganna Yesuusin. Nuti itti qabannee kan jiran nuti isatti hidhannee kan jirru Yesuusin argina kutaa kana keessatti. Yesuus immoo jirma wayinichaa isa dhugaati. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaasee macaafni qulqulluun yeroo dubbatu ani iddoo dhaaba wayinii isa namatti tolu sanaaf nan weeddisa dheewaan Isaayyaas ergaa dubbata. Israa'el wayinii Waaqayyoon dhaabbate akka inni ta'etti dubbata. Wayinichi garuu ija gaarii akka inni isaaf eegamanii ija gaarii akka isaaf hin kennine kutaa sana keessatti haasa'a. Egaa jirma wayinii yookiis wayinii inni dhugaan sun nuti itti qabannee kan jiraannu Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Inni kan biraan sadaffaa nuti arginu jirmichatti qabatee kan jiru, jirmicha wajjin walitti hidhatee kan jiru nuti kiristaanota argina. Tokkoffaan abbaan wayinichaa. Wayinicha kan eegu, wayinicha kan kunuunsu, wayinichi ija gaarii akka inni godhatu yoo barbaachise irraa kan qeexa'u irraa kan maramatu, yoo barbaachise immoo kan ija godhachuu dandeenye irraa kan muru, wayinicha akka inni ija gaarii godhatu kunuunsee ija gaarii akka inni kennuuf kan qopheessu abbaa wayinichaa kan ta'e gabareen እግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል። የወይኑ ባለቤት ኢየሱስ እግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት jirmicha wayinii isa dhugaa amantoonni itti qabatanii jiraatan soora barbaachisaa irraa kan argatan jiraachuudhaaf jireenya irraa kan argatan jireenya kan irraa hirmaatan Yesuus Kiristoos jireenya kan qabudha. Yesuus Kiristoos madda jireenyaati, madda nagaa ilmaan namootaati, madda nagaa kanatti qabatee kan jiraatu. Nuti immoo kiristaanonni qirincaafa yookiis jamoota isaati. Nuti damee wayinichaati. Dameen jirmichi yoo jiraatu malee jiraachuu hin danda'u. Jirmichi immoo wanta gaariin kiristaanotaaf kennu amantoota isatti qabataniif kennu of keessaa qaba. Warri isatti qabatanii jiraatan soora isarraa argataniif ija baay'ee godhatu. Haleluuyaa. Nuti jirmichatti qabannee jirra. Ameen. Jirmi dhugaan Yesuus. Abbaan wayinicha kan kunuunsu Waaqayyo. Kiristaanonni mooddamee jirmicha irratti. Kutaa kana keessatti waan kana sadan. Galanni guddaan Yesuus baata. Egaa jirmichi dameewwan isa
imbaata damee waan isatti jiru waan barbaachisaa hin kenna soora barbaachisaa hin kenna jirmichi damee waan isatti jiran suni akka isaan nyaata barbaachisaa argataniif jireenya kan isaan gitu akka isaan argataniif soora barbaachisaa kan isaan kennu kiristaanonni Yesuusitti adda ba'anii jireenya kan hin qabne gatii kan hin qabne bu'aa kan hin qabne ta'uu isaa kutaa kana keessatti sirriitti addaan baasee dubbata. Wayni jirma waynii kanarraati kiristaanni adda baanan jireenya hafuura isaatti du'a abdii isaatti du'a jirma waynichaatti gaafa gargar baane abdii qabu jireenya qabu maddi jireenyaa keessa argamu immoo jirmichi dhugaan immoo Yesuusi abbootiin amantaa baay'een akka Kiristoos wajjin Waaqayyotti tokkummaa guddaatti hariiroo cimaa qabanitti baay'ee haasa'uu danda'u garuu jirma dhugaa sana miti isaan barsiisa garaagaraa kennuu danda'u garuu isaan jirmicha isa dhugaa sana miti jirmichi inni dhugaan Waaqarraa ergamee dhufe Yesuusi. Sibaatee galmaan kan si ga'u sibaatee iddoon kan si ga'u sibaatee gara gaariitti kan si geggeessu akka finfantinne bakka finduuneetti jireenya kan si laatu gara ga'uun barbaachisaa hundumaan kan si geggeessu jirmichi inni dhugaan Yesuusidha. Haleluuyaa. Nuti jirma isa dhugaatti Yesuusitti qabamne gala. Yesuus jirma isa dhugaa keenya. Nuti immoo namoota isaati. Galanni guddaan Yesuusidha. Ameen. Kanaaf amantoonni namoota isaa waan taaneef damee isaa ta'uun keenya akkasumatti yaadamee miti. Calliseema mukti tokko damee isa jirma qaba hidda qaba lafa kan qabatee ittiin jira dhaabbatu akkasumas jirma qaba. Jirma sanarra immoo namoota baay'eetu jira. Dameewwan achirra jira sun callisanii akkasumatti jiraataniif damee sanatti qaxxalan miti. Jirma sanatti kan isaan qaxxalanii callisanii maa jiraatanii utuu hin taane ija haa godhataniif. Kiristaanonni gaafa Yesuusitti qabamnee jiraannu akkasumatti Kiristoosirra akka jiraannuuf yaadame callifnee bakka jiraannuuf yaadame utuu hin taane isatti qabamnee jiraannee ija baay'ee akka godhannuuf yaadameeti. Egaa kiristaanonni isaan iji isaan godhatan ilaaluun kan nurraa eegamu yookiis baruun kan nurraa eegamu wanti lama jira. Ijji kiristaanii tokko gaafa Yesuusitti qabatee jiraatu Kiristoos wajjin tokkummaa gaafa uummatee jiraatu Kiristoos wajjin hariiroo sirrii gaafa qabaatu tokkummaa fayya qabeessa gaafa jiraatu qabaatee jiraatu ijji inni qabaachuun isaarraa eegamu tokko jira innis wantoota lama of ilaala. Waan lama inni tokkoffaan ija hafuuraa. Kiristaanni tokko Yesuus Kiristoositti qabatee gaafa jiraatu jirma isa dhugaa sanatti qabamee gaafa jiraatu isa wajjin walii galee gaafa jiraatu ija hafuuraa godha. Ija hafuuraa. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 gubbaarratti isa argamu. Ija hafuuraa. Kiristaanni gaafa Waaqayyotti qabamee gaafa jiraatu jirmichatti qabamnee gaafa jiraannu jirmicha isa dhugaa isa Kiristoos hin ta'etti qabamee gaafa jiraannu ija godhachuun dirqama ta'a. Kutaa marummaa dubbifne kana keessatti damee utuu anatti jiru ija hin godhanne irraa hin murama. Dameen inni ija godhatu immoo caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qiixaame yookiis irraa hin murama hin malaman. Maal akka ta'u ija caalaa akka inni kennu bu'aa qabeessa akka inni ta'uuti. Kiristaanni jirmichatti qabatee gaafa jiraatu ija hafuuraa godhachuu qaba. Iji hafuuraa inni kutaa kana keessatti caqabamee jiru immoo Kiristoos irraa mul'ataa ture. Iji boqonnaa Galaatiyaa boqonnaa 5:22 namarratti ija hafuuraa jedhee kan inni kaa'u jaalala, garraamummaa, of qabu, of dhowuu, gaarummaa, amanamummaa jedhee wantoota 9 kaa'a. Kiristaanni tokko gaafa Yesuusitti qabamee jiraatu ija kana qabaachuu. Ija kana gaafa qabaatu immoo Waaqayyotti tokkummaa qabaachuu isaa beekama. Kanaatiif ija hafuuraa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Ija hafuuraaf kennaan hafuuraa garaagara.
kennaan afuuraa gara biraati itti afuuraa immoo gara biraa. Waaqayyo akka ittiin tajaajilaniif akka ittiin isa tajaajilaniif kennaa afuuraa gara garaa kenna. Inni sun immoo jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyo kan qopheessu ta'uu dhiisuu miti. Namni tokko kiristaana ta'ee Gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa amanatee wanti Waaqayyoon akka inni qabaatu isarraa eegu inni hangafaa ija afuuraa. Kiristaanni ija afuuraa hin qabne Waaqayyo wajjin tokkummaa hin qabu. Yesuus fannoo irratti akka inni du'u akka inni rarra'u kan isa godhe jaalala ture. Akka inni ba'aa sana hundumaa baate, arrabsoo sana hundumaa baate, rakkina sana hundumaa baate, qorumsa sana hundumaa baate akka inni fannoo irratti rarra'u kan isa dirqisiise. Wanti kan biraan dudduuba isa ofe yookaan isa dhiibe kan biraan hin jiru. Jaalala fannoo irratti isa baase. Kiristaanni Yesuusitti qabamee jiraatu gaa ija afuuraa qabaata. Ija afuuraa qabaata. Inni lammaffaan abaachuun ija inni jedhamu ija saabii keenyaatiif namoonni gara Kiristoositti dhufan yookiis immoo dhuga ba'umsa keenyaatiif namni gara mootummaa Waaqayyootti dabalamu iji qabaata. Namni tokko mootummaa dukkanaa keessa arbii du'aa cabsatee mangaagaa seexanaa keessa gara mootummaa du'aa keessaa gara Kiristoositti gaafa dhufu gammachuu guddaan Waaqayyo inni guddaan isa kana. Macaafni qulqulluun Luqaas 15 irratti gaafa dubbatu akkas jedha. Namni tokko mootummaa dukkanaa keessaa gara Kiristoositti gaafa dhufu Waaqa irratti gammachuu guddaa akka qulqulloota gidduutti gammachuu taa'e. Saabii dhuga ba'umsa keenyaaf saabii adeemsa nuyi Kiristoositti qabamnee jiraannu saabii jaalala gidduu keenya jiru argee namoonni gaafa nuti Kiristoosiin dhugaa baanu argee gara mootummaa Waaqayyootti gaafa dabalamu inni kun ija waldaan kiristaanaa godhattu ija kiristaanii tokko godhatu keessaa isa tokko inni kunis. Waan lamaan kanaan waldaan kiristaanaa Kiristoositti qabamtee gaafa jiraattu kanaaf beekamti. Iji Waaqayyo irraa barbaadu isaan kana lamaan. Inni tokkoffaan ija afuuraa wal jaallachuu, wal gaarummaa agarsiisuu, amanamummaa qabaachuu, Waaqayyo wajjin tokkummaa Kiristoos amantoota wajjin tokkummaa qabaachuun barbaachisaadha. Ija afuuraa qabaachuu. Inni lammaffaan saabii dhuga ba'umsa keenyaaf namni gara Kiristoositti kan dhufu itti kan biraa jechuudha. Saabii dhuga ba'umsa keenyaatti namni gara Kiristoositti kan dhufu. Kanaaf kutaan kun kan inni nutti taasisu egaa amanaan tokko Yesuusitti qabamee jiraachuun akka isarraa eegamu. Yesuusitti qabamee gaafa jiraatu immoo ija godhachuun akka isarraa eegamu. Kutaa kana keessatti guutummaa addaan baasee Gooftaan kutaa kana keessatti kan inni dubbatu ani jirma waynichaa isa dhugaadha. Damee isaa natti jiraatu immoo caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qiixaama. Utuu natti jiruu ija kan hin godhanne immoo hin murama irraayyuu bada. Dameewwan akkasii muramanii lafa dhiiggatamu hin goggoga biyyatti sinna qabu. Kan inni jedhu waldaan kiristaanaa Kiristoositti qabattee jiraachuudhaan ija baay'ee akka ishiin godhattu. Ija baay'ee godhattee fuula Waaqayyoo duratti akka ishiin argamtu barbaadetti Gooftaan kan inni kana dubbatuuf. Fakkeenya kanaan kan inni dubbatu. Kanaaf egaa kan nurraa eegamu ija baay'ee godhachuu. Isatti qabamnee jiraachuun waa hin taane ija godhachuudhaan beekamu. Kiristaanni Gooftaatti qabamee jiraachuu isaa kan ittiin beekamu ija godhachuu isaati. Galanni guddaan Yesuus ifaata. Egaa nama kana dubbadhee Waaqayyootti yeroo jiraannu maal taana yookiis maal arganne kan jedhu waliin ilaalla. Yeroo Waaqayyootti qabamnee jiraannu tokko hirmaattuu eebba isaa taana.